Kabajamtoota hordoftoota koo egaa jechuudha akka har'aati takka aarii hin beeku hedduu tokko naaree agana jedhee isin himuu hin danda'u. Sababni isaa inni har'a jechuudha akkuma beekamu guyyaa kaleessaa isinitti himee tanan ture. Nan dhufaa naan jettee raawwattee jechuudha kunoo sagalee amma kana hundaati jechuudha kana ishee faana sa'aatii ture. Nan dhufaa naan jettee beellama naa qabdee raawwattee. Egaa maal akka ishiin goote dhugaa waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Maaliifiini namni waan jiru tokko dhufee hiriyyaa kooti erga jedhameen booda waliin haasa'uun waliin dubbatuun waan jirudha. Garuu isheen maal akka isheen na goote dhugaa isinitti himuu hin danda'u. Nagaan isiniif haa ta'u akka mooltanii jirtu kabajamtoota hordoftoota koo bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifuun isiniin jedha. Egaa guyyaa kaleessaa jechuudha ganamarraa qabee hanga galgalaatitti wajjin haasa'aatiin ture sagalee isheellee naa deebistee sagalee koo dhaggeeffattee isheenis naa deebistee bakka rakkoo tokko hin qabu nan dhufaa si waliin waan barbaachisu hin haasofnaa sin arga sinaan jette jechuudha. Garuu maal akka ishiin na gootee dhugaa isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Beellama naa qabdee raawwattee iddoo kanaatitti na eeginaan jettee bakkee walii beellamnee ani sa'aatii kanatti nama asiif achi deemuu miti hin beektanii ishiidhaaf jedhee jechuudha. Waldaarraa har'a silaa guyyaa sagantaan qabaa hin beektanii namoonni baay'een keessan jechuudha. Waldaan deema yeroo baay'ee jechuudha waan nama dhibu torbee darbeen hunda'uun dadhabee hin deemne nan hafee har'a bakka xiqqoo maan jedhuun ture. Nan deema jedhee yaade isiniin ture jechuudha. Isheen nan dhufa naan jennaan waldaarraa hafe jechuudha. Waldaa dhaquu nan dhiisee bakkee isheen beellama naa qabdetti nin dhaqee guyyaa muluu jechuudha. Iddoo sana taa'aa oolee gaafa silkii ishii deebisee yaaluuf narraa hin kaastu. Ittiin dubbadhaa naaf hin deebistu. Bakka baay'uma tokko jechuudha baay'uma tokko garaa koo na guggubdee achi taa'aa oolee dadhabee gara manaa galee jechuudha. Har'a akkuma argitan kunoo viidiyoodhuma wayiillee hin hojjenne waan isin dhibu ishii eeguudhaaf jedhee tanan deemee dadhabbii koo kanaan bakkee ishiin itti naa beellamte sanatti dhaqee taa'aa oolee deebi'eetii galee jechuudha gara manaatitti. Amma kana hunda maal si godhee tanan sabboontu maal si godhe? Maaliifiini yoodhuma jalqabarraa kaastee ani akka warra kaanii miti leexoo koo hin jiru amma sa'aatii kana nama makiinadhaan asiif achi deemuu miti sitti meen jira akkan dadhabbiirra jiru yeroo kanatti nama asiif achi deemuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf sagantaadhuma deemuu torbee darbe nan hafe dhugaa waaqayyoo jechuudha nan hafe torbee darbe sagantaa dadhabee jechuudha. Dadhabbii isaa akkantinii osoo hin taane bakka ofuma kootii of sodaadhee olii gad deemuu sodaadhee nafee inda'uun bakka har'aa kana nan deema jedhee sana yaadaa ture. Ishiin nan dhufa jennaan gaaddoo ishiin beellamate naa qabde sanatti deemi jechuudha. Innaa sa'aatii kana ati ana nama akkasittiin namatti taphattee ana natti taphattee raawwattee olii ganna ooftudha. Isa dhimmi biraayi waan biraa jechuudha. Waan biraayi rakkoon qabu isa waan biraa jechuudha waan barbaadde jechuudhaaf waan barbaadde godhaa jirta waan barbaadde jechaa jirta. Dhugaadha anifati hiriyyaadha malee egaa qilleessa irratti wal beenna malee lafarratti wal hin beennu haa ta'u malee immoo namni tokko akka naminnati isaatitti kabajamuu qaba jechuudha. Keessattuu sa'aatii kanatti olii ganna oofuu hin qabdu ana jechuudha. Hin beektaatis nama ilmoo godhattee argina waan ta'eef olii ganna oofuu hin qabdu. Kanaafiyyuu maal asii godhe amma kana hunda maal asii balleessi ani barii atumti iddoo gadheetti hin kufinii. Waan hin taane irratti hin kufinii. Maaliif waan hin taane irratti kuftaa? Maa iddoo gadheetti kuftaa? Akkasuma immoo nama maaliif miitaa? Miidhamsi obboleettii keetii, miidhamsi obboleessa keetii kan keeti jechuudha. Kanaafiyyuu har'a muudannoon mucayyoo sanarratti qaqqabe yookiin immoo rakkinni ati mucayyoo sanarraan ga'aatii jirtu haadha kakuutirraan jechuudha. Akkasittiin ishii boochistee raawwattee akkasittiin akka ishiin boochu akka ishiin daa'ima kana qabattee raawwattee too imimmaan ishii dhangalaastu taasisaa kan jirtu boru sitti dhufuu danda'a jechuudha. Atis boru dhaltee raawwattee
ilmoo kee qabatteetoo akka isii kana ta'uu dandeessa hin beekamu jechuudha. Carraa waan nama gootu hin beekani beekta. Dhugaa baay'ee tokkoon gaddi baay'ee garaan kun gubate imimmaan takka na hudhe jechuudha. Maalifiini maana sobda sa'aatii kanatti akkamittiin iddoo ati naan jette sana taa'aa oolee achi taa'aa oolee jechuudha. Innaa akkasitti yeroo kanatti yeroo ati natti taphattuudha qoyi sabboontuu qoyi. Yeroo akkasitti olii gadi na ooftuudha inni naallee tokko jiru irratti otoo ta'e rakkina qabu ta'ullee tokko jiraadha jechuudha. So dhugaa waan dubbadhuun qabu maal akkan jedhus hin beeku garuu jechuudha baay'ee tokko sitti gaddee baay'ee tokko garaa koo na gubde jechuudha. Isa samoona kana hojjaa kee irratti waan ati goote hunda irratti na gubdee hiriirna goote irra kanarraatitu natti caale jechuudha. Kanarraatti natti caale maal kana hunda ajaa bara meeqaanarraa qabda maal asii godhe maal asitti balleessime erga gaafa wal barreetii aniifati rakkoota ka walirraa hin geenye beenna. Arraba keenya walitti darbinee raawwannee walitti dubbannee beenna wanti biraa yaafuuti jechuudha. Kanaafiyyuu maali yoo dhufuu baatte lakkii yaa xiggee hin dhufuu nan eeginii. Maaf iddoo akkasii deemi manatti hin dhufu naan jetteetta. Rakkina hin qabu ishii manatti hin dhufini bakka dhufteetti tole koottu anuuna dhufa bakka sanatti jedhee bakka isaa walitti himne hanganani bakka sana deemee raawwadhee taa'ee si eegutti maaliif na eedda? Maaliif na eedda? Maaliif si godhe kana hunda? Maaliif si balleesse kana hunda? Atumtiin rakkatiin jedhee tanani malee jireenya namaa keessan galiin jedhee tanani malee wannummaan ani sitti balleesse wannummaan ani si godhe maaltu jira? Si jedhee tanani malee bari ana wanti natti bade tokko hin jiru bari. Ana wanti natti bade tokkollee hin jiru jechuudha. Garuu boru tsatsattee keessaa bahuu hin dandeessu waan kana. Boru tsatsattee keessaa bahuu hin dandeessu. Kunoo in argita. Viidiyoo bilbiltee fi raawwattee fayyoon abbaa manaa ishee faana haasaatee akka turte in argita. Viidiyoo ishee amma dhaggeeffadhee tanan ka'e jechuudha. Dhugaa rabbii viidiyoo ishee amma dhaggeeffadhee tanan ka'e. Kan isiin dafaan haasaatii turte jechuudha. Kanaafiyyuu namni kun jechuudha waan barbaade illee maaf hin taane ilmoo isaarraa waan adda ciccitu sitti fakkaate. Ilmoo isaarraa waan adda citu miti jechuudha. Har'a si jaalatee sitti fakkaatee raawwate waan barbaade si wajjin gochuu waan barbaade si faana ta'uu danda'a. Akka barbaade si gochuu akka barbaade si ati wajjin ta'uu dandeecha jechuudha. Garuu boruu keetiif osoo of yaadde boruu keetiif salphina boruu salphattu osoo of argite jechuudha. Salphina boruu salphattu osoo ofiif yaaddee har'a anaan akkasitti natti hin taphattu jechuudha. Anaan nama namsee lamaa ta'ee raawwate akkanani olii gaddeemu nan taasistuu jechuudha. Maali kana hunda maal asii godhe ajaa bara meeqaanarraa qabda? Maali wanti nani sitti balleesse maaltu jira? Maal akkanani deemee raawwadhee mana kootii bahee raawwadhee urfate odoo urfate waan tokko ta'e maal goota? Si jedhee tanani bar kanan manaa bahee raawwadhee olii gaddeemu ani namni waldaallee deemuudhaaf of sodaadhu ni bara si jedhee raawwadhee bahee raawwadhee iddoo itti bahitiin eeginaan jette sanatti si eege. Maal jechuudha? Maal asii godhe? Maanatti taphatta? Takkaa jechuudha takka akka har'aatitti takkumaa ani namnis na aarsee hin beeku aareellee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e baay'ee imimmaan tokko na hudhee dhugaa sitti dubbachuudhaaf yoo ta'e gin maas jechuun danda'u galatoomii bichaas hin jedha. Galatoomii bichaa garuu